Ashamaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu waliin an Baay'isaa Turaati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti humnoonni mootummaa namoota 4 hidhanii turan mana hidhaatii baasuun namoota 3 battalatti ajjeesan. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti humnoonni mootummaa namoota 4 hidhanii turan mana hidhaatii baasuun namoota 3 battalatti ajjeesuu jiraattonni himani. Warra ajjeefame keessaa dubartiin ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamtee hidhamte gidduutti argamtii jedhame. Namni arfaffaa Tufaa Ida'oo jedhamu miseensonni raayyaan ittisa biyyaa warruma sadanfaan ajjeefneera jedhanii dhiisanii deeman lubbuun hafuu jiraattonni himaniiru. Taateen kun aanaa Boosat ganda Garrii Nuuraa Dheeraa jedhamutti raawwachuu jiraattonni ni himu. Namoonni kunneen akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 14/2016 qabamuun kaampii waraanaa Sogiddoo jedhamutti hidhamanii turani. Wiixata darbee onkoloolessa 19/2016 halkan baasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni himanii jiru. Namoonni qabamanii turan 4 akka ta'anii fi namni Tufaa Ida'oo jedhamu warruma ajjeefaman faana rukutamus lubbuun hafee jira. Kuulii Hawaas, Gadaa Godaanaa fi Boruu Baqqalaa warra sadan battalatti ajjeefamanidha. Reeffi isaanii bakkuma itti ajjeefaman buluun dheengadda ganama uummanni kaasee awwaaluu himani. Namoonni kunneen qonnaan bultoota ta'uu ibsuun aadde Kuuliin ijoollee shamarranii 5 fi ilmaan dhiiraa 2 kan qabdu yoo taatu warreen isheefaan ajjeefaman lamaanis bultii ijaarratanii warra jiraatanidha jedhame. Namoota kanneen guyyaa jalqaba waraana bilisummaa Oromoo soortanii nutti lakkisaa jirtu jechuun humnoonni mootummaa qabanii kaampii waraanatti hidhuu jiraattonni himanii jiru. Namoonni biraas waliin qabamanii gadi lakkifamuu kan himan jiraattonni namoota kanneen arfaan qabanii deemanii guyyaa muraasa booda halkan baasuun raayyaa ittisa biyyaan ajjeefamaniiru jedhu jiraattonni. Dhimma ajjeefamuu aadde Kuulii waliin wal qabatee miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti dheekkamsa gurguddaatu dhaga'amaa jira. Rogeeyyii siyaasaa fi miidiyaaleen garaagaraas dhimma kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan gabaasa garaagaraa baasaatti jiru. Kanneen keessaa Waloolataa Qana'ii akkana jechuun walaloodhaan dhaamsasaa kaa'ee jira. Maaliree harmee koo maaf si hidhan harka nama bosona seeni da'uu keetu yakkaa maaliree harmee koo maaf si baasan lubbuu deessee guddisuu malee daartee uffisuu malee maal hojjette cubbuu akkuma jedhanuu barbaannaan dhala kee ilnoo bosona jiraa maaf dhufan mana kee jechuun walaloo ajjeefamuu haadha Oromoo balaaleffatee jira. Rogeeyyiin siyaasaa fi miidiyaaleen garaagaraas dhimma kanarratti dheekkamsa gurguddaa dhageessisaa jiru. Ajjeechaan raayyaa ittisa biyyaatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti haadha ijoollee 5 aadde Kuulii Hawaas dabalatee namoota nagaa 3 irratti raawwateef gaafatamummaan jiraachuu akka qabu jiraattonni magaalaa Adaamaa fi aanaa Fantaallees gaafatanii jiru. Magaalaa Adaamaa irraa ajjeechaa kan ilaalchisuun mootummaan dhaabbilee mirga namoomaaf falman dhaabbanni mirga dubartootaa fi daa'immanii irratti hojjetu faana dha'uun gaafatamummaan akka jiraatu gochuu qabaa jedhu jiraattonni. Ajjeechaan maanguddoota dubartoota daa'immanii fi namoota nagaa irratti raawwatamu ajjeechaa balaaleffatamudha kan jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Ajjeechaan aanaa Boosat keessatti raawwatame ajjeechaa mootummaa kanaa fi uummata Oromoo addaan fageessadha jedhan. Mirgi lubbuun jiraachuu mulqamuu fi dhiittaan mirga namoomaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan sirnoota darbanii caalaa kan sirna bilisiginnaa hammaachaa kan jiru ta'uu jiraattonni magaalaa Adaamaa dabaluun ibsanii jiru. Jiraattonni aanaa Fantaallees maatiin ilma isaanii waggaa 18 ol ta'eef itti gaafatamuu hin qabu jechuun ajjeechaan maqaa ilmi ishii bosona jiruutiin haadha kana irratti raawwate ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwateen wal fakkaataa jedhan. Haati siyaasa kamirraayyuu bilisaa kan jedhan jiraattonni aanaa Fantaallee haati sababa ilmi ishii siyaasa keessatti hirmaateef ajjeefamuu hin qabdu jedhan. Ajjeechaa murtee seeraa malee humnoota mootummaatiin dubartoota dabalatee namoota nagaa irratti raawwatamuuf sirni bilisiginnaa gaafatamummaa isaa fudhachuu akka qabu jiraattonni himanii jiru. Weerara hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo Salaalee aanaa Dharraatti banan hawaasni naannoo gurmaa'inaan ofirraa qolate. Weerara hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo Salaalee aanaa Dharraatti banan hawaasni naannoo gurmaa'ee qolate. Hidhattoonni faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'achuun konkolaataa 10 oliin naannoo Amaaraa aanaa Reemaarraa ka'anii aanaa Dharraa ganda Abbaadhootti dhukaasa akka banan himu jiraattonni. Kaayyoon hidhattoota kanaa akkuma bara darbeetti oomisha midhaanii qonnaan bulaan walitti qabatee jiru saamuu fi hawaasa Oromoo qe'eef qabeenya isaarraa buqqaasuu tures jedhu maddeen keenya. Ammas taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannichaa eeguu irratti hojjechuu dhabuunsaa nu yaaddessaa jechuun jiraattonni himatanii jiru.
Hidhattoonni faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'achuun konkolaataa 10 oliin aanaa Reemaa magaalaa Reemaarraa ka'anii aanaadharraa ganda Abbaadhootti dhukaasa akka banan ibsanii haleellaa banamee guddaa fi sodaachisaa turus birmanna hawaasa Oromoo aanaadharraatiin hidhattoonni faannoo of duuba akka deebi'an taasifameeraa jiran. Bara darbe yeroo akka kanaatti weerarri wal fakkaataa aanichatti banamuu kan yaadachiisan jiraattonni kaayyoon weerarichaa saamicha midhaan callaa reefuu maasaarraa galfamaa jiru akka ta'e waan bara darbe raawwatamerraa hubachuun ni danda'amaa jiru. Taateen wal fakkaataa aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaa garaa keessatti raawwatamaa jiru kun waraana qindaa'aa saamicha qabeenyaa fi babal'ifannaa lafaa giddu galeeffatee ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa weerara daangaa kana akka galtee siyaasaatti dhimma itti ba'aa jiraa jedhu jiraattonni. Bulchiinsi aanaadharraa fi godina Shawaa Kaabaa iyyannoo hawaasaaf bakka osoo hin kenniin komii hawaasarraa gurra cufatanii jiru jedhan. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaa garaa kanneen akka Dagam, warra Jaarsoo, Yaayyaa Gullallee fi Dharraa keessatti rakkoon wal fakkaataa irra deddeebiin dhaga'amuu eegaluunsaa waggaa 2 ol lakkoofsisee jira. Paarkiin gaarreen Baalee Yuuniskootti galmaa'uu hordofee namoonni 20,000 ol paarkicha keessa jiraatan akka ba'an taasifamuufi. Paarkiin gaarreen Baalee Yuuniskootti galmaa'uu hordofee namoonni 20,000 ol paarkicha keessa jiraatan akka ba'an taasifamuufi. Paarkiin gaarreen biyyoolessaa Baalee fulbaana 18,2023 hambaa addunyaa ta'ee Yuuniskootti galmaa'uu hordofee akkaataa ulaagaa Yuuniskootti paarkichi dhiibbaan osoo irra hin ga'iin akka eegamuuf namoonni paarkii sana keessa jiraatan gara 20,000 ol ta'an baafamanii gara iddoo biraatti dabarfamuuf akka ta'an gabaafame. Hooggantoonni paarkichaa fi mootummaan naannichaa ulaagaalee Yuuniskoo hambaalee addunyaaf kaa'e guutuuf iddoowwan seena qabeessa ta'an balaa irra ga'uu danda'u irraa eeguuf jecha jiraattota 20,000 ta'an paarkicha keessaa baasuuf murteessuun ibsameera. Akka miidiyaan Moongaa Baay'ee jedhamu gabaasetti jiraattonni paarkichaa tarsiimoo kana irratti miira wal makaa kan qaban yoo ta'u jiraattonni yeroo dheeraaf jiraatan irra caalaan isaanii jireenyi isaanii lafa sanatti maxxanee waan jiruuf sodaa keessa galanii jiru. Kaan ammoo beenyaan haqa qabeessaa yoo nuu kenname ni baanaa jedhu. Karri Gaazaa gara Misiritti ceesisuu Raafaa yeroo jalqabaaf baname. Erga waraanni Israa'elii fi Hamaas eegalamee karri Gaazaa gara Misiritti ceesisuu Raafaa yeroo jalqabaaf banamee jira. Ambulaansonni namoota miidhaman fe'an Gaazaa irraa gara Misir seenaa kan jiran yoo ta'u, miidhamtoonni muraasni Misir ga'uu isaanii eerameera. Marsaa jalqabaa kanaan lammiileen Filisxeem miidhaan irra qaqqabe 88 fi lammiileen biyyoota alaa 500 ta'an gara Misir akka seenan eeyyamamuu Aljaziiraan gabaaseera. Oduu keenya xumuraatiin magaalota Liibiyaa lolaadhaan miidhaman deebisanii ijaaruuf koonfiraansiin idil-addunyaa eegale. Magaalota Liibiyaa lolaadhaan miidhaman deebisanii ijaaruuf koonfiraansiin idil-addunyaa geggeeffamuu eegaleera. Koonfiraansichi magaalota naannawaa qarqara galaanaa Liibiyaa balaa lolaan mudateen miidhaman dandamachiisuu fi haala deebisanii ijaaruun danda'amu irratti mari'achuuf ta'uu The Arab Weekly gabaaseera. Koonfiraansichi guyyoota 2 kan geggeeffamu yoo ta'u waliigalaan hirmaattota 400 argamaniiru. Magaalota naannawaa qarqara galaanaa biyyattiitti namoonni 11,000 ol lubbuu isaanii darbuu akka hin oolle aangawoonnii fi dhaabbileen deeggarsaa tokko tokko tilmaama isaanii ibsaa jiru. Bu'uuraalee misoomaa diriirsuu fi misooma manneenii irratti bakka bu'oonnii fi dhaabbileen garaagaraa mari'achuu koonfiraansicha irratti hirmaachaa jiraachuu mootummaan Liibiyaa ibseera. Albuuda zayitaan kan badhaate Liibiyaan tokkummaa'uu dadhabuun waggoottan 10 darban wal falmitoota biyyattiin jeeqamaa turteetti. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffattan ture. Oduuwwanii fi qophiileen keenya yeroo yerootti akka isin bira ga'aniif ceesistuu yookiis liinkii maxxansa irratti isiniif qoodne tuquudhaan chaanalii yuutuubii keenyaa sabskiraayib akka gootan akkasumas viidiyoo keessaniif akka qooddan himanumaan isin gaafanna. Turtii gaarii qabaadhaa.